yoo waliigaltee South Africa halarratti wayyaaneen miidhamtee beetee dhukkee irraa kaasanii ilmaatu fi'atanii kutanii dubbii yoo hagamas deemtu taate maqalee seeruun isaanii sanis beetee yoo yaqiina ta'u taate waan takkatanii already mooraa qabsoo Oromoo raa shakku jira dhiiroo dofu jirtu mokkam mee takka na hanna khatabin teessallee hedduu mul'attu nordofaa jettanii mee takka na hanna naa barreessa waan nordofu jiraata taate dubbiin tuni jabduudha akkana akka eekkattanii barbaada harka dheeraa tokko mooraa teenya keessa akkanatti beetee waa bocoru jiruun arku jira already harki tokko dheeraa seenee jira tax force keessa seenee jira hawaasa keenya duraanii ture yoo keessa seenee jechuudha hawaasa keenya karaa nagaatiif karaa maarree kajuutti galatooma already burjaajessu kun ture eega jalqabe hawaasni kun xiqqishomma deebi'ee umma wayyaa qaba tax force warra beetee waraana bilisummaa Oromoo gargaaru kana keessa harka tokko kaayaniiti akkanatti akka wal nyaatan godhaa jiran waan takka na hubadha waraana keenya namni agabsuu danda'us namni waraana keenya miidhuu danda'us kaafaa'oo miti na amana abaa'oodha abaa'oon gargaarus danda'a miidhus danda'a waraanni bilisummaa Oromoodhaa fi warri waraana bilisummaa Oromoo jaalattan harka dheeraa kana beetee haa waan inni bocoluu jala deemnee laallee irraa ittisuu qabna jechuudha ajandaan haareetti nu kan ammaas waliin nu kaaftu tabiraatis nu uumuun siinii mala sheexaanii ja'affaadhaa amma shanaffaadhaa biyya alatti ergame ammaas beetee waan biraa keessa seenuun keenya ni mala jechuudha hawaasa keenya kabiyya keessaatiif kabiyya alaa dubbiin amantaadhaa tafirraa eeguu qabnu irraa tokko tana qofaa miti harki dheeraan tokko ammaas woboo tana keessa seenee jira jana kubbar isanii garuu qabdii isanii jechuun jabar mootummaa Itoophiyaa keessa pirezidaantii kiisha kaayyataniiti xaqilaa ministeerri waa takka quban qabnee isanii jeeba woboon tuni mataa fi manceen guutuutti teenya harki dheeraan tun achi keessaa waan qabuunis beetee siyaasa wallaalu waan jaaramtee humna taatu hunda keessa ni jiran mootummaa jaaramte keessa ni jiran beek akkasi beekuu qabnaa jechuudha hoggaati jabaachuu barbaadaniis akka jabaattu sii godhanii jechuudha akka facaatu hoggaa barbaaddees akka facaatu sii godhan 91 akka facaanu barbaannaa fi nu facaasan gaafa sangaa hoggansa keenyaa kuishaa qabanii jechuudha maal jechuu barbaadeeti abiyyuu muudurratti wayyaanee qofaa miti nuufis waan lafa kaayamee jira Oromoo dammaqe lola sodaatina lolli beetee irraa fayyadamna lolaa kan nu miidhuu taa'u ololaan nu miidhuu taa'u inaa sanii deebi'a lolaa miti kan nuti cabuu teenyu olola ammaanuu sammuu ta'e qopheessi xiqqoo booda harkuuf teessan warruma duraan tokko ta'ee waliin dalagee waraana bilisummaa Oromoo kana beektee gargaaraa tureetu ofiifuu adda cabuu gartan harki dheeraan dalaga jiraa beeka ajantiin bikka hunda keessa jirti tax force keessa ajantii jiraanaa sanii already mishinni itti kennamee jira waraana kana agabsuudhaaf tax force facaasuu isaan barbaachisa nama waraana kanaaf beektee hawaasa keessa deemee waa guuru kana madeessuu isaan barbaachisa Awustiraaliyaatti arkaa jirra Awurooppaatti arkaa jirra Kaanaadaatti agarraa jirra USatti arkaa jirra namni kun akka waliin dhageenya godhaa jira harka kun ummata wal jaalatu wal kabaju waliin oofaa deemu jiranii tusul fitnataadhaan beektee wali kaasu jiranii jechuudha walii gallamoo kam harka dheeraa hawaasa keenya itti bobba'ee jira harka dheeraa waraana keenya bobba'ee jira kana qofaa miti ammaaf irraa dubbachuudhaan barbaannu woboo irrattis woboo jaaruunis uumamaa jirti ilaa ammaa ammoo lubbuun godhanne ammoo faallaa woboodhaa gargaaruun isaanii ni mala wallaggi ifiifuu beektee harka dhiigaa harkaa baali sadiin harka ifiitii wal qalsiisu jiranii jechuudha faallaan marroodhaa hedduu as ba'uu ta'a warreen isatti hinaafan hayyoota keessaa waraana keessaa hawaasa keessaa tax force keessaa wanni tun jaaramtee dhumte dalaga seenuu isiinii mala
afaan biraatiin illee beeytee dhufanii isaas dubbisuu ni mala si wajji jirraan bargaa haasoo makka leencoo hojii godhan si hojii godhuu taana adeeroo marroo waan feete sii kan naanurraa dhiisii jechuun isaanii ni mala beekan yoo atiin dhiisu jette immoo kasin dhiifne san si keessaa si kaasanii jechuun kanaafuu waardiyaan teetillee irraa sakattaamuu qabdi caasaan teetillee sakattaamuu qabdi firri ati biyyarraa qabdullee sakattaamuu qaba arra wanni oromoo baasaa murti guutuu walitti hafuu qaba hedduminaa mitarra qulqulluminaan nu barbaachisa maallaqa guddarra nama lubbuu qabu walitti qabachuu irra caala kanaafuu lola nuti ijaan hin agarre lola invisible ta'e qabeetee mooraa teenya keessa seenee waraana keenya nu harkaa facaasuu deemu kana irraa fi eeguu qabdan ajantiin oromoo tana facaasuudhaaf eessarraa rikruutaan adeeroo bikka biraatii miti namni isaan si fiduu ta'anii abaawuma keessaa guuruu ta'an orra dii'uu guuranii leenjisanii si qopheessanii jira mishinni orra dii wanni isaan barbaadan maali mafanqila marroo godhuu barbaadanii jechuudha mafanqila marroo because marroon dhaga'uu dideemu akkam isaa kan hundaa'u mafanqila marroo kana gaggeeffachuudhaaf mafanqila maal jettaniin wal hordofaa jettan akkam wasirritti dhagaa bilaash haasawaan jiruuti mafanqila taaks foorsiidhaan uumamuu ta'a mafanqila maal jettanii warra woboo gargaaru kana hundaa'uu nama kaleessa gargaare hunda garagalchan nama biraatti as ba'uu ta'a akka gaariitti mudhiidhatee amata afra kana dalage hundaa'uu yaasuuf ta'an ilmaatu warra beetee taaks foorsii ijaare kanaas yaasuuf ta'an minisootaa keessa toorontoo keessa olola ajaa'ibaa tokkotti gadhiisanii yaasanii tuudni tokko as ba'uu deema mafanqila marroodhaa akkasitti hubadha namni waraana kanaaf marroo asiin ga'e arra isa jijjiiruu maaliif barbaachiftiidha isa irratti duuluun maal barbaachifti naashinaal daayiloogiidhaaf marroo nyaadamuu qaba abaawun iizee mataa haga sammooda jechuun waggaa madda haalaa kana goggoyse kabiyya keessaa shimallis abdiisaa goggoysaa kabiyya alaa abaawutu goggoysaaf dhiifama wajjin jechuun namni kaafaa ookee isaa dhufee isanii bobbojjuu dhiisa anaa isanii hima irra diddibaa faayidaan qabdu namni waraana kana miidhuu taa'u nama abaa'uuf hin jedhe achi keessa jiranii jechuudha halee isaas ajantiin harka dheeraadhaa dhaaba kana keessa jirti tarriphiftee taraftee haareetti mataa ol qabachuu jirti gurra isan cala'u namni maallaqa baaftu namu halee kan ni tukkanne adeero waan haaree moggaafamtee as baate kana shakki أنا سنجي شك نمو مخالي سامن تسان تخيتي ورانيس خو مخالي ساسن تخيتي هوغنا وران ابن سمو ورموتيس خو مخالي ساسن تخيتي يتوي دراما هدودا أسبوتان واللقا في شواب ولن يقفوتان جاسنجي دا في جالات ديداتو مرت في جالي سنفوتان زوني كبا غلط واقعتي وفورة چنجو تونا سنيفا زوني نجا زوني كباتي ركون هادون ايسون انجت ولق هادون ركوك ابصور مودا ولق غزت على التيس كيستيس واني حواسني خيني خولق ميدا مجروفو تنا بكنا ودين غورا تنبا ديفتي جرو متخيني خنا خيس خيساو مرو وفي قبي حواسني خني اكا خنينا لقمسه اسينغو يساتف دينو فتني جرو ولق غوتوتي نمني تردل غوس نو مچ دلته بيخا نمي تاكس فورس دي غجوس نو مچ دلته بيخا نمي ما فنقل مرو غو جروس دم ولق دلته بيخا وغا ارديبا فايدا قبض يتوي متحواسه خيني خولق غاني جالن ركونت مالف ايرتي وغجني وان بيتي غنتون اسن دلغا جرتو ور خليس عربجي مشيس ور خليس ارسي مشيس ور هيو خيجن ور كانياته فيتيتو ار ولغا نياچو دافي ابلي قرچا جرا جرا نو خسني گلچو ذات اكوما عربجي ني فتي گلتتي ارسين قبصورا فتي گلتتي ولغاتي لي كابدي خطتو بربادن مرو خجبي فن ان كم دخا خبراتي
beete irra lafaatiin mas irra guddaa keenyaa ol namni aarsaa gurguddaa kafadhee isanii amataaf rakkan laffaatanii asiin geessanii qabsoota na beetee dungoo qabsoodhaa dabarsitan baalli tuulamatti gujitti harargeetti arsitti wallotti booranatti jimmatti iluu baaburaan geessitan namni tana hundaa'uu isanii akka godhuu dandeenyu marroo fi tuuta isaati. Tanaafuu har'a masaanuu cinatti uumaa jiranii. Har'a wallagga kan lamaan dhiigaa jira. Asiin odoo beektee karaa hedduudhaan dhiigaa jira jechuudha. Asiin hottee duudaa joololaa jirtan. Asiin abiyyoo joololaa jirtan. Asiin ammoo woboo feekii fi woboo wallolu jirtu keessatti miidhamaa jirtan. Diliin tun hundinuu wallaggi maal balleesse? Waan oromummaa isaa jaalateef. Kana nuu dhandhaaruu deeman eessatti naannoo Arsiitti. Jarana waan takka gawwaan ta'ina. Harargeen hambisaa seenaa qabadda. Waan haaree shakkaanaa saniin jira. Waan haaree hoggana haaree waraanallee uumaa namni keenya hidhatu ittiin hidhatin jiru. Hoggansa haaree shakka. Hawaasni keenya manguddoon biyyaa hamma dandeessanitti waraanni marroodhaa wanni sanii dhaammannu maali? Feek woboo itti dhiisa. Hawaasni deebisaa hannuuf. Itti dhiisaa isan. Qawween teessan beekte gara Finfinneedhaa. Malee beekte wal firfirsuu kana keessaa baha. Maqaa gaarii qabdanii fi isanii jedhe. Warra beekte feekii tana hundaa'u dhiisaa nuti murteessa. Uummanni Oromoodhaa irra dammeeffanneeti wal dammeessinee nutiitti duulataa jechuudha. Mafanqalaa marroo nuti dhooka. Ati waraana kee qaban imala kee itti fuuf disipliina. Hin mammaqina deeroo karaarra jirta. Si harkisuun jiran bikka atiif seenetti. Bikka san hin dhaqin nu fayyadu. IFL fi OLF hin barbaannu. Dhaloonni irraa kun waan akkasii keessan seenu. Odoo kaleessa beeytee abaa'oon didee IFL'n sun dhiiftii jechuudha. Odoo IFL'n didee abaa'oon isuma dhiiftiidha. Walii gallamu akkam tokko dhabamsiisee tokko jiraatan hin daleedu anaasimu. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan marroo qofaa nuti jaamalee ati injiin sirraan toltu jechuudha. Ati waggaa jettee dubbiin afaan qawwee taati. Uummanni Oromoo waggaa jee immoo siyaasa taati jechuudha. Lolan taatu. Nuti kanaan nu baasa waggaa jennee ni taati rakkinan qabu. Ati immoo waliin nu baasaa afaan qawween gabroomnee afaan qawweedhaatiin beekte impaaratiin sana cabsinaa qofa malee ana malee nama biraa hundaniin daakaan isin baaftu jechuudha. Just ignore it. Sabni kun gaafa hubate ifiifuu bikkatti godha waan tana hundaa'u yeroo bottamoo kam ifiifuu bikkatti godhaa nu harkaan jarjarii maroo. Ammoo duula mafanqala foonqolcha marroodhaatii fi foonqolcha woboodhaa foonqolcha taaksii foorsiidhaa ni balaaleeffan. Warri balaaleeffatan takka nu hanna. Warreen ammoo maadhee beeytee ajantiidhaa tam isanii himnee barnooti. Irra guddaan isaanii warra abaa'oo hin jiru. Abaa'oo keessarraa illee warra wallaggaatti ana sanii. Namni hawaasa kana gurgurachuu jiru isaan. Namni marroo beektee itti hinaafee bikka dhooku jirus isaan. Wallagga guutuudhaan beektee maqaa balleessuu kiyyaa miti. Ammoo mallattummaa isanii tuqee jechuudha. Mee magaalaa isan jirtan hunda keessatti namni ganda keessa deemee sososoosoo jiru telefoona dhaqasaame loqoo dubasanuu dhageeffadhu. Nama waasitti modeelu dhageeffadhu. Silaa hargeen bilbiltee namaan himtu jechuudha. Arsiis yoo itti malitti waxee yaa'ii godhe malee namni beektee shira orgaanaayis godhu jara kana kaleessaas tarma dalagaa turan. Hinaaffaa jabduudha isaan qabu. Waraana isaan jaaruu dadhaban gurbaan kun jaare. Qabsoo isaan beektee asbaraa keessaa baasuu dadhaban inni arraa afaan Finfinnee fite. Isa nyaataniiti uummata Oromoo kana wanni hojii taanii haasa'uu deeman Abiyyi wajjin. Ilmaan ayyaa taaksifoorsii kee nama kaleessa beektu jala deemu. Khabilaas maqaan namummaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maallaa hawaasni sirraa guuru nama haaraa miti hadur beektu jabeeffadhu. Waraanaas homa dur beeknu haa jabeeffadhu. Hogganaas homa dur jabeeffannu haa jabeeffannu waan bid'aa haaree tanammoo hafirraa beektee eeggannu hafirraa laallannu sanii ijaa
harka keessan kaasa marroorra harka keessan kaasa waraana bilisummaa Oromoorra harka keessan kaasa taaks foorsiidhaa fi warra beektee hawaasa biyya alaa kan waraana isaa cinaa dhaabbatu. Namni isaanirra wayyaadhaa kan hubee hin jiru nagarree jechuudha. Yoo dandeesse dalagaa odoo nutti hin buune odoon faalleessine mee dalagaa hojii odoo caaltee jas nu jaa jechuudha. Odoo beektee bakka marroo hin jirre hin qabaattanii beektee odoo amaaruu kanaa wallagga keessaa nu guuysanii barisan jaalanna. Marroon pipi guusu jira wakam idda marroo arihattan maaliif amaaran arihanne jechuudha. Kaayisa woboo dhugaatii miti. Saayidii qabachuu barbaanneeti miti. Ammoo dubbii jabaattee agarre. Dubbii jabaattee dhiigaa jidduu gannaqamaa jira. Wallaggi Abiyyi firraa eegamu. Moo feekii firraa eegamu. Moggaa isanii fi marroo wallottan firraa eega. Rakkoo uummata hawaasa keenyaa halixaa nu waluu qaba. Hawaasni keenya halixaa galata guddaa qabdaa waan ilaa arraa jaarte kan hin diigin. Hin diigin adeero. Kanuma gaachana keeti kanuma jabeeffadhu. Si wajji jabeessi namarroo. Haga fadhii uummata Oromoo jala deemetti. Gaafa innis beektee harki dheeraa kanaaf harka kannate waa rabbiin beektee marroorra caalusuma qabdi jechuudha Oromoon. Nama jalaa maka deemnu kaayyoodha. Gaafa kaayyoo irraa marroo maqees dirqama hin qabnu jechuudha. Isa jala deemuudhaaf. Hammanni kaayyoo isaa qabatetti ammoo irratti hin olollu kijibaan. Yeroo ammaa tana keessatti as qabnee achi qabnee ilaallee wanni Oromoo qabdu waraanuma kana, wanni Oromoo qabdu hogganaan kanuma, wanni Oromoo qabdu taaks foorsii fi warri biyya alarraa maallaqa guuraa jirtan kanuma. Ilmaatu biyya alaa kanarraa wanni nu galtee maali harka dhibbarraa dhibbatti rakkoon eessa jettee kanaan jettan taate ajantii warra maallaqa guuru kana waliin dhowtee jirti. Namni har'a Oromoo fayyaduu barbaadu wal araarsi. Ubbaleeyyan wal madeessan bakka hundattuu araarsa aadaa isaanii jaa warra waa kana dalaguu ragaa isaanii lafaa qabnaa fi isaanii jee. Warri Minisootaa keessa wal ari'ataa jiran gawwaan ta'in adeero. No. Haganama beektee waraana kana baraaree as gee wal araarsi. Namni waliin fixu jiru ajantii tanaa jechuudha. Harki dheeraan dalaga seene. Warri kaleessa kaambitti waraana galchuu beeku ammallee saniif deeman. Ammaaf saniif deemanii marroodhaan guyyaan hogganoota kee jabeeffachuu qabdu arra. Hoggansi wal jabeeffadha. Waraana keessan jabeeffadha. Hawaasa keessan jabeeffadha. Hawaasni waraana keessan jabeeffadha. Waraanni hoggana keessan jabeeffadha. Wanni sadeen tana jidduu qaawni seenin nuti warri biyya alaa isan hojii jirra. Dhibbaraa dhibbatti. Arraa miti gaafa nama 4 fi 5 isan asiin isan gaanii jechuudha. Arra ilmaatu rakkoo guddoon jirtu warra beektee ala kanarraa waa balleessi kanaaf malee wannummaan sila gargaarsaa ala kanarraa isanitti dhufnee bara harka dhibbarraa 30 guuranne jechuudha. Khamaallaqa ta'uu jira bar nama dhabe biyya Arabaa tana harka dhibbarraa 90 beektee irra guddaan nama gargaaruu fedha akkatti gargaaruun qabu. Irra guddaan nama garii yaa'ii tana jibbee dhiisee warra maallaqa guuru kana beektee walitti diranii khamittiin kanneen khamittiinis garii uumaatu ofirraa beektee asittis maaliif itti hammaadha jee hoggaa holutti dhufees kanattis ni kan khaalittis ni kan warri waa guurtan kunis beektee nu kannina rabbi sodaadha. Aqilata nama walitti isan diru jira. Wali garaa balladha qooda wali galatoonfadha wali abbooma ummanni keenya isan gargaaru waraana gargaaruun dinne isan kaawwal dhagaa. Walumanni na fakkaate jiran tanuma mee waraana laayifii kanaan isan garsiisa ragaa waan nu dhufe irraa dubbachuu jira jechuudha. Waan nu dhufe harka keenya jiru raasoo jira harka irraa kaasa marroo waboo fi taaks foorsii irraa. في ورا معلقة بيتي هواسة خيني خيسا ونقول جورو رانتو كنا بليز خليه يسيرتن الرباتي تاتن هجو وان بالشاتن ياتن يجوي جاران بالشيسين دفترين ياتن قاو سنيس وان كيرون بالشيسين دفترين ياتن نو تراتر انجرتو أبو بالشيفتين ياتن ورمو سبو ياتنبو تنخيسا ها الربار راها مي أولمي ورانا بلسم بارمو راخنا سني لا ليسا لا شبو هاي خلال رسل يا خاو يرتروس كان يفهم ناقودا دبوماتو دبي جبدو يتخيا من متى نقول قبل تكتك لا ضرب دبي لما ناسو جرخوني
ندبي أما هاسو جل خوني الرجال تاي هاسو جرا نمي قروي سنجالو جت نمي مقالات جت تخيستي بيتي والرما وعبورو والأريا تخلا قرت تك نعنا ورا ترى دلقين بيخافي سنيجي هذا بدأمو بليز تري هذا مena dachate ijole bagi kun roro bagi kun mango ya kami tu kun yo bagi amaro bagi nyawas ye dabra jalan udah rol hey abba biya ibra dabra botab wallo chi sabdo dabra bo hey wallo chi dabra bo Era por di mera tu. Se. Abiki. Apa gusto ka Mena dachate ijole bagi kun roro bagi kun mango ya kami tu. yo bagi amaro bagi nyawas ye dabra jalan udah rol hey abba biya ibra dabra botab wallo chi sabdo dabra bo hey wallo chi dabra bo era por di mera tu. Dah hinaf turun di khala di gude mane chui khala gab sude man dole tumal balleeyse chui lubbu nu khannite lubbu jolle talatin tabachu mo chubbuda me lola khala rawa bojetan foto re fusa dugas shabo lola rawa bojetan rabbi samil kesu jira chui gara isani talila duga qabani sharrin be khani e jolle ta rabbi beete rabbi amil kesu marros rabbi natisu wara duga hunda rabbi ha ego chui harka dera sari raile rabbi na wafatu أبو عافلتو فوتو سورة فودا سلمي قلت لك سيسيني لولا خلا بودا وان بوجمي خدين سورة سيرجع جرا هيدال نو سالي راهي كتاري سجل سخنو بابا هون دخيل ستربي لكلام مركز سجى أمله واقع يسابر هذا بتو ربي سابر هذا بتو ربي سابر عمل كيسو نرجع نقولا إجابة تو سالي راهكف ورا شرّي دلقي سنين ويته إسحاق متربي هذه بسوي سنيجا مي أولما ورا برسوما ورا بودا وراني زوني كبا دلقة جرا تري زوني لتا هنا بر ورك أبو جرتي دبين ورك أبو جرتي ولقى ربي هتالي يشوجن ربي هتالي يشو ربي هواسك ينسى لبوا برار هواسك ينسى نيك إسحاق مجر كابسو قفامتي شرانيس ميدا مجر you have to understand that ولقى خدتي مجر كابسو قفامتي شراد دي ماجر warri beeto baleke khalita gabba khafira dubada chu yamar abalu tuje malif dubande chu ila malif radiba got you know what's going on wali ani rahaso sanif gala chu isan digu bra khote khoromo digu juruja cancer walla ga yaatu juru khono do oromiya tindabar odo oromo ti bete oromo tindabar warara bisum oromo tindabar gabba satela magalo to hunda khaysa warashira goda juru khana gabba satela الرديبان قولينا يجوي يو الرديبان قوتن قتي قد لما رخفلو جلساني يجوي دور شرين بيتي فقود مراريت أمور من مسيدي بيتي يجوي exactly جيمي هايو قرر تباتميت ولا قرر تباتماجا exactly أرارسو ودائما ردو منا يساجرو نفرين ياتني يجوي أكتي نمسي ياتيهم بيتو بر فوتو جلساني جا قدار قبا فوتو CIA ملس كموج أباهم كمانيجر كنا ميفي tokko togwa jesalan exidim tu era dawn jetui exidim tu dan khafandu go USA da haji su a malazena yuti khara garsi sumo abaw sadi galayu warri wa kan hojjate gutun sai namni to kondu ne biyala gutun jir biya khaysati warri fuqi arka qabu sai warri tujare tuy warri biyala gutun sai wali gallayu amo walin bainati araso wadai nadi gamada gutaba hawas daddafo
lakkoon fixuu jechuudha. Waan beetee impaaratii Itoophiyaadhaatiif sodaate hundaa tokko tokkotti khayraa maayyiidhaa wanni nyaatanii jechuudha mul'isa abbaa gadaa magaalaa Maqdishoo keessatti. It's not accident come on guys. Ni beeknaa bara. Ammoo warra shiraa kana dalagee wallaggi gabbee himuu didee jechuudha. Arrammoo isa keessaa akkasitti ilaal haayanii footoodhaan marroo maarree mooy maarisho alde itti jedhi bara dubbii mooyisanis beekadha shirwaa nyaatee beekadha you have to understand ammoo eenyuuf deeman marroo mafanqala mangisti bara pretextii barbaadu jiran marroo darbuudhaaf mooyduu qaba marroo darbuudhaaf ustaaz Kamaal Heeguudhaa duu qaba shiraa deemaa jira shira kana qubatti ilaadha budaadhaa yoo budaan jenne kansarri kuni arra wallaggaa boru beetee Oromiyaa guutuu wal gahuuta. Kanaafuu ubbalee keenya wallaggaadhaaf baraaruudhaaf warra Oromoodhaa haani wal qabannee tokko taane namoota kana ni beeytan nu keessa jiran dhibbara dhibbatti beeytanii jechuudha. Gabbaanee uummata kana saaxiluu qabnaa isanii jaa. Itti yaaddaa ol waraana bisummaa Oromooti. Yuuzyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo onkoloolessa 24,2022 isiniif dhiyeessa. Injifannoo boonsaa waliin ani haqaafan fayyeeraati. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii laalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu itti fufuun godina Gujii Ba'aa keessatti diina adabee jira. Haaluma kanaan onkoloolessa 22,2022 qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa waboon zoonii kibbaa godina Gujii Ba'aa ona Gooroo Doolaa ganda Mucoo bakka addaa Haroo Galmaa jedhamutti waraana weerartuu bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen waraana faashistii 15 ajjeesuun 25 madeessee jira. Lola sanbata darbe geggeeffame kanaan waboon waraana nyaaphaarraa qawwee aakaamaa 3 rasaasa aakaamaa 325 jororoo bireenii fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda isaanii irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfii waboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufa horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof. Baabila wal sakataa wal shakkaa midubbiin eegumsi beetee naannoo marroodhaa eegumsi haa jijjiiramu hoggansa keenya hundaa'u naannoo isaanii beetee akka jaarraa abbaa gadaa fi eegutti feega. Jaarraa abbaa gadaa fuudhee rabbi itti haa tolu hoggaasoo jaasoo akka keessa kana footoo maxxansuu fi jinni illee godhu jechuudha. Hogganaan bilchaataan jaarraadha moodeelliin haa ta'u isaa jechuudha. Akkana sojaasoo hoggaa sojaasoo. Isa biraa waardiyaa kaatee fincaantee biratti hin deebitu. Yoo fincaan si qabe shiftii kee jijjiirtee deemta. Egaa eegumsa of hin dagatina. Lolarra jira of hin dagatina. Marroo jaal gammachuun jaalambisaa seenaadhaa jaal sabaahiif jaal qeerensoo jaal sanyii jaal abdii hundi keessanuu kan maqaa isaanii beene silaa isa hunda keessaa namni uumaan taane wanni dhaa jechuudha. Gurraachoo liibanii san waraana keessa deemanii uumaan ta'u. Ammoo keessaa'uu if eeggadha oggoloonni gurguddaan if eeggadha isaniin jenna. Moobaayila isanitti bilbilu nuufillee bilbilinaa security keessa eeggadha haga beekte dubbiin torbaan lamaan sadeen kana keessatti ofirraa eega. Jarri they are desperate. Gargaarsa mootummaa addunyaa gurguddaadhaatti fayyadamanii drooniidhaan hoggansa nu keessaa dha'uu ni fedhan. Waraanni keenyallee hedduu karaa rabbootanillee nurraa dhiisa. Amma lolaa miti keessan barbaachisu. Yeroo ammaa tana keessatti akkamitti yoo wayyaaneen tukkufte lolli kaabaasa yoo kadhaabbatu taate shaabiyaa fi dudduqqi as deemu kan akkamitti ofirraa baraarraa amma PP masaraa keessatti ofirraa itti dhiisaa jechuudha. Ofirraa itti dhiisa. Torbaan lamaan sadeen kana keessatti strategical adjustmentii keessa gaggeessa. Lola biraa kaas deemu saniif haa qophoon. Telefoona nurraa dhiisaa namoota biyya alaa dubbiftanillee nurraa dhiisaa hamma dandeessanitti faana keessa balleeffadhaa drooniin hedduu waraana keenya dhiyaachaa dhufaa jirti. Droonii jala maatu deema telefoonaan deema. Yoo beektee ajantiin tun isan keessa seente namoota gara keessan dhufu kanallee akka gaariitti ofirraa to'adhaa. To'adhaa moobaayilaan warra yaa'an kanallee ilaalaa
yeroo ati kanaa ol numa beeytan na fakkaata akka gaariitti na ol beeytanii ammoo of hin dagatina taafte meegaa bal'inaanii walit dachaanaa ilmaan ayyaa bikkaafte kaatti guuta bikkaafte itti guuta bikka dogoggoree nu sirreessaa sagantaan irraa ture yoo sanii taate naa barreessaa yoo sanii taanes kaa mirga keessanii jechuudha mirga keessanii nuun taanee bikka tanatti sirriirra jirtanii nu sirreessinee sanii deebinaa asumaan teeknishaana keenya galatoonfannee isanillee galata guddaa qabdanii egaa harka dheeraa kanallee rabbiin beeytee irraa nu haa baraaru rabbiin beeytee danda'a saba kanallee burjaajii keessallee naqini sheexaana shanaffaadhaa ka amantaan deemu kanarraa illee rabbi nu haa baraaru sheexaana mafanqila marroodhaatii fi mafanqila beeytee waboo fi taaks foorsii fi waan alarraa qabnu tana hunda jidduutti shakkii fi shakakkii nu keessa oofaa jiru kanallee rabbi irraa haa qabu haa isaanis dammaqa ilmaan ayyaa gaa shabbunaa galatooma isallee galata guddaa qabdanii haga qophii tana fakkaatu waliin dachaalutti anis gaammeedha gaammee galgalooti naga waaqaa keessa turaa hedduu isin jaalladha thank you